Yoo yaa jennee kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Nuubiyaa miidiyaa nageenya isin badhaadha. Qophii teenya ta'uu qortii tabiraati hadhaa walitti dachaanee jirraati. Keessummaan keenya akkuma duraan beekamu obbo Taayyee Danda'aati. Obbo Taayyee baga nagaan dhufte. Yoo yaa inni irra baga nagaan dhufedha. Dansa. Mee hadhaa waan iddurra qorqoruu deemnaa keessattuu midheenna kana amma kaleessa kaasee har'allee magaalaalee Oromiyaatii fi baadiyyaa godinaalee Oromiyaa guutuu keessatti hiriirri gocha gantummaa TPLF wayyaaneen raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti goote irratti balaaleffachuu fi deeggaruuf bahanee jiran jechuudha. Isanillee deeggaruudhaaf mee gocha kana akkamiin ilaalta hiriirallee? Baay'ee gaafii gaariidha. Jalqaba irratti gochi TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwate kun gocha ammeenyaa kan irraa dhumaati. Maaliif akkana ta'a? Raayyaan ittisa biyyaa kun uummata naannoo sanii waggaa 22f boolla keessa taa'ee aduu keessa taa'ee qorra keessa taa'ee rooba keessa taa'ee nagaa isaa eegaa ture. Tokko. Lammaffaa mindaa isaa kaffalamurraa kutee manneen barnootaa manneen yaalaa uummata saniif ijaaraa ture. Gaafa dheengadduma hawaannisni uummata kanatti dhufe qonnaan bulaa wajjin deemee humna isaatiin ooruu qonnaan bulaa kanaa baraaruuf yaalii godhaa ture. Raayyaa ittisaa sadarkaa kanatti namatti dhiyoo raayyaa ittisaa sadarkaa kanatti lubbuu ofii qaama ofii namaa kenna dagachiisanii yeroo inni hin beeknetti kanaan immoo nyaachisanii waraanuu alatti immoo du'aa isaatirraa wayyaa baasanii qullaasaa bineensa nyaachisuun allaattii nyaachisuun waan namoonni keessa hin jirre yakka hamaadha jechuudha. Yakka akkanaa kana silaa uummata Itoophiyaa, uummata Oromiyaa qofa osoo hin ta'in dhalli namaa hundi balaaleffachuu irra jira. Yakka hamaadha waan ta'eef wanni kun. So naannoo keenyatti magaalota baay'ee keessatti godina baay'ee keessatti waan amma TPLF raawwate kana balaaleffachuudhaan uummanni hiriira bahee jira. Kun waan eegamu. Maaliif waan eegamu? Waa lamatu achi keessa jira. Tokkoffaa raayyaan kun tokkummaa uummata Itoophiyaa fedhiin uummata Oromootiis keessa jiru. Birmadummaa Itoophiyaa kan faayidaan Oromootiis keessa jiru. Humna kanatu tiksa. Humni kun waraaname jechuun tokkummaa Itoophiyaatiin waraaname jechuudha. Tokkummaa Oromiyaatiin waraaname jechuudha. Sun akkasitti ilaalama. Lammaffaa immoo ilmaan sabaaf sablammii ijoollee Oromoo godina hunda ganda hunda aanaa hunda keessaa dabalatee achi jira. Namni achitti waraaname. Namni achitti ajjeefame. Namni achitti yakki fokkuun sun irratti raawwatame. Ijoollee keenya jechuudha. So kanarraa ka'ee uummanni waan kana balaaleffate. Balaaleffannaan isaa baay'ee hadhaadha. Balaaleffannaa qofa odoo hin ta'in qarshii miliyoona 18 fi sangaa gara 1,400 re'oonni lakkoofsa hin qabne bifa kanaan gumaacha godhee jira. Kun fuulduratti sitti fufa. Bareedaadha. Mee tarkaanfii mootummaan eegaa warra TPLF juntaa gantuu kanarratti mootummaan tarkaanfii seera kabachiisuu fi jara kanallee seera dhiyeessuutti itti deemaa jira. Tarkaanfii kana Oromoonni tokko namoonni tokko Oromoon laallatu jedhani. Dhuguma Oromoon laallatu tarkaanfiin kun? Wanni nama raaju tokko kana. Uummata Oromoo biratti nami qalbii qabu. Yakka hamaa, badii hamaa seenaa keessatti Oromoo irratti raawwatame kan raawwate TPLF. Artistii nu jaalannu goota keenya gidiraa TPLF kiyyee seenaan ajjeefame. Nadhii Gammadaa Baqqalaa Dawwaanoo ka jiraa dhabaman bakka bu'an gootonni keenya TPLF akkas godhe. Dabbasaa Guyyoo hin beektaa Guutamaa Hawaas
hin beektaa burrusoo boruu namoota gurguddoo Oromoon qabdu ka Oromoof jecha manaa bayan ka Oromoof jecha dhaman ka jara kana ajjeese ka jara kana dhabamsiise wayyaaneedha. Uummata keenya abdiilee wajjin ta'ee uummata miliyeenaan lakkaa'amu garii ajjeesee garii gudeedee garii saamee hambuqqisee naannoo Sumaalee keessa ari'e murna wayyaanee juntaa kana. Kabiraa wayii irraanfatame kun akkamitti irraanfatama? Ammoo raayyaa abaawoon gurmeesse bara 1984 maqaa araaratiin araara hin araaramna jedhanii raayyaa irraa qawwee hiikanii kaampiitti galchanii kaampii keessatti akka kun amma dheengaddaa raayyaa ittisaa biyya irratti Maqaleetti raawwatame kana irratti akkasitti irratti raawwatame. Namni dhaaba kana keessatti qabsoo godha jedhe namni maqaa adda bilisummaa Oromoo himatu wayyaanee rukutamuu qabu jedhee gaafa inni dubbatu hodha geechuu simmintanyaa ishii namni jedhu sun hin dhufee jettee shakkitaa jechuudha. Ilmi namaa sadarkaa kanatti diina sadarkaa kanatti hama diina Oromoo saalfachiise cabse irreecha irratti nama meeqa Oromoo handhume kafiixe barii warra Finfinnee keessaa Oromoo buqqisee kaan ajjeese kaan maraachee qonnaan bulaa wannoodhaa fidee dhufee as buqqisee as kaayee as dhaabee nama homaa harkaa hin qabne biliyeen irratti jijjiiree Oromoo kaleessa waa qabu kadhattuutti gadi buuse. Kun wayyaaneedha. Wayyaaneen kun fira keenya jedhaniitti mootummaa jijjiiramaati irratti wayyaanee wajjin dhaabbatanii yookaan morman kana gaafa dhageechuu mataa si dhukkubaa jechuudha. Haa ta'u immoo wayyaanee irraa diina hamaa Oromoon hin qabu. Ka Oromoo kolaase wayyaaneedha. Ka haadholii qarreelee Oromoo gudeeti wayyaaneedha. Ka qeerroo Oromoo 5,000 dhiiga isaa karaa irratti dhangalaase wayyaaneedha. Kan uummata keenya Beenishaangulitti, Gujiitti, Booranatti, Harargeetti, Baaletti 60,000 lafarraa buqqise han saame han ajjeese han saalfachiise wayyaaneedha. Wayyaanee kana waraanuun Oromoodhaaf wayyaanee Oromoodhaaf lola qulqulluudha. Lolli kanarra Oromoodhaaf Oromoo laallatu han Oromoo galchu lolli kanarra sirriin jiru. Kanaaf warri warra maqaa Oromootiin nagadu akkasitti ilaaluutu gaariidha. Dansaame warri bara dheeraa qabsoo Oromoo keessa turan fakkeenya warra akka KFO fa'aa dhiyeenya kana yeroo tarkaanfiin kun gantuuf juntaa wayyaanee irratti fudhatu ibsa isaan deeggaruu baasan kun maaliif isinitti fakkaata? Kuni mul'ata dhabuudha wanni inni mul'isu. Mul'ata dhabuudha. Waan mootummaan godhe hundumaa mormaatuma ka dhufani ammallee numa mormu. Odoo mootummaan asfaaltii baase illee mormu warri kun. Wanni aadaa itti ta'e mormu. Malee wayyaaneen isaan illee hidhee garafee biiroo irraa fudhatee dhaaba irraa diigee abbaa barbaadeetti kennaa ture wayyaaneen kaleessa. Hidhaa keessaa gabbahanii namni ijoollee isaa wayyaaneen itti roorrise. Ijoollee isaa wayyaaneen itti roorrise. Ani isatti roorrise hanqatee wayyaaneen ijoollee isaatti itti roorrise. Waan silaa namni jedhu nama dhibu jechuudha safuu Oromootiif. Wayyaaneen akkas godhe. Achii gabbahee wayyaaneen eebbifamaadha. Paartiin akka wayyaaneen jiru. Wayyaaneen dimokiraatawaadha. Ambaduu qabu mootummaa amma jiru kana warra hidhaadhaa isa baase. Namni kan argitatti. So mul'anni yoo jiraachuu baate har'a eessa hin jira uummanni kun maal harkaa qaba maal hojjetee eessa gahaa jettee yoo yaaduu baatte waan argite hundee mormita. Garuu immoo paartiin akka KFO kan waggaa 20 meeqa guutuu hidhamaa bahaa wayyaanee balaaleffachaa abaaraa ture har'a wayyaaneen madda rakkoo Itoophiyaa akka ta'e otoo beekanu. Rakkoon diinagdee achii burqa. Neetwoorkiin dallaalaa achii dhufa. Neetwoorkiin kontiroobaandii achii dhufa. Neetwoorkiin doolaaraa as keessa jiru. Hatanii alatti baasu hanalaa akka hin galle ittisu achi keessa jira. Qaala'insi jireenyaa achii dhufa. Hojii dhabiinsi achii dhufa.
cabiinsi instituushinii biyya kanaa wayyaanee biraa ka dhufu nageenya dhabuun naannoo Oromiyaa keessattuu naannoo Oromiyaa shaneeni kaleessa waggaa 27 guutuu gaafa Oromoon makaraa argu gaafa Oromoon dararamu gaafa Oromoon ajjeefamu gaafa Oromoon kolaafamu diinatti mitiiraa samiitti rasaasa dhukaasee hin beekne amma ka Oromoo qalu amma ka Oromoo fannisee gubu amma ka Oromoo saamu diina wajjin hidhannoo wayyaanee hin kenneen erga Oromoon harka duwwaa lolee diina kana rakkiiloodhaa baasee booda jechuudha. Amma warri akkanaa diina akkanaa kan rukutamuu hin qabu tuqamuu hin qabu gaafa kaafaa waan jedhu shaneen kaleessa wajjumaan turani honestly speaking kaleessa wajjumaan turani garuu hankafaa'oo xiqqoo nama dhiba akkasitti ilaaluudha. Tashanee tana itti dhufnaati gara fuulduraatti qabsoo Oromoo kana egaa ammaa maaltu lafarra bute? Qabsoo Oromoo wanni lafarra bute Oromoon otoo dhugaa qabu qabsoon isaa kun immoo namoota dhugaa harkan turre warri qabsoo isaa hoogganaa ture yeroo dheeraaf namoota dhugaan turre jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf gaafa dura qabsoo kana jalqaban namoonni akka Magarsaa Barii namoonni akka Abbooma Mitikuu namoota jajjaboo namoota fageessanii waa argan namoota bu'uura tokkummaa Oromoo buusan jarri kun gaafa jarri kun du'e mul'anni sun hubannoon sun hin miidhame akka malee erga si'as immoo erga amma yoo laaltu gaafa chaartera gaafa wayyaaneen isin qawwee hiikkadhaani qawween qabadhee ta'a jedhu murtiin gaafa san murtaa'e namoonni waan san harkaa qaban akka sirrii hin ta'in argitan. Inni diina hin beekta hin araaramna okay ishii hin araaramna bakka ati qawwee hiikkadhu ani immoo qabadhee tan ta'a. Kana haati tiyyan saramtu haati tiyya ka qubeen lakkaa'in hanumaa waan poolitikaa hin beekin namni isiin ittiin wal lolti ulee qabatee otoo dhaabbatu ati ulee lafa godhii fuuldura taa'ee waan tolan jettu. Sadarkaa kanatti waan gabbu'e warra murteesse kaalkuleetivii miti miiraan waan deemu jechuudha. Gaafa immoo amma sanuu Bogalaasaan Dilboo hooggansa adda bilisummaa Oromootirra bu'e qabsoon Oromoo butamee harka wayyaanee gale. Wayyaaneetu hoogganaa ture qabsoo Oromoo bara 1996 an asitti Finfinneen maaliif Adaamatti jijjiiramte jennee gaafa rabshaa kaafnu fincila kaafnu asii kolfee kanatti akka malee jarri nu dhidhiitanii nu arrabsinan akka kanatti arrabsamnee dhiitamneen teenyuu deemnee qabsoo goona jennee nama 42 fuunee ajajaa gara bahaatitti of kennine hin seenne dhannee hunda keenya qabee wayyaaneetti nu kenne warri qabsoon Oromoo ittiin nagadamaa ture. Akkamitti ittiin nagadam? Gaafa gara naasii kakaasu deeme qabsoo godhisiin jedhu achii booda immoo wayyaaneetti immoo si gurguru. Because wayyaaneet harka qaba qabsoo waan ta'eef. Birrii irraa fudhatan nama sirratti deemu qabnee jedhaniiti akkas godhu. Achii booda immoo gaafaatti hidhamte immoo gootonni qabaman jedhaniiti Oromoo biyya alaa jiru kan ka Saawud Arabiyaa jiru kan ka Ameerikaa jiru ka Awurooppaa jiru kan isaaniif waa goona jedhaniiti hidhamaadhaaf waa goonaa maatii isaaniitiif waa goonaa hidhaman jedhaniiti immoo achitti immoo birrii funaanu. Sumunii tokkicha hidhamaadhaaf immoo godhan sumunii tokko nan beeka waan ta'eef achi ture jechuudha. So gaafa hiisisanis birrii argatu erga hidhamees birrii itti nyaatu jechuudha. Waggaa waggaadhaan nama hidhame kan ittiin nagadaa ture warri usheetna sooba qabsoon hin turre. Odoo qabsoon ture gaafa silaa qeerroon harka duwwaa loltu sun gaafa Oromoon akka malee aaree rakkatee silaa qawwee isa barbaachisa san namni har'a Wallaggaa tokkosu kun gaafa san dhufee tokkosu ture.
namni har'a Gujii fi Booranaa achitti rakkisu dararu kun gaafas dhufee tokkosa ture. Gaafa irreecha irratti namni Oromoon dhibbaatamaan dhumu sun gaafas dhufee silaa tokkosa ture. Maal gaafas hin tokkosu maaltu wanni harka wayyaanee jira. Yoom tuksii eegale gaafa wayyaaneen rakkiiloo baatu gaafa Geetachoo Asaffaa itti gaafatamummaa dhimma nageenyaa biyyaalessaa irraa gaafa ka'e. Qabsoon kunuu maalin wayyaaneen maa kuftiidha malee Oromoon rakkate miti. Oromoon bilisoomeedha silaa gaafas. Roorroon dararaan ergasii Oromootti dhufe. Gaafa duraa maqaa isaanii maqaa abaa'oo shanee kan maqaa isaa Oromoon gama tokkoon odoo isaan eegu waan hin jira jedhee odoo eeggatu dubbiin bubbule. Lammaffaa maqaa kana fayyadamee wayyaaneen naggaadee jabaa naggaadee boru Oromoof waa buusuu danda'u abaa'oo jedhee ittiin saamu. OBDO keessatti namni jabaan Oromoo dhukkubsatoo jiraate ilaalcha abaa'oo qabda jedhee ittiin rukuta. Tamaarii jabaan hoo jiraate barsiisaa jabaan hoo jiraate ilaalcha abaa'oo fakkaatte jedheet ittiin Oromoo cabsaa ture hin barbaada kana wayyaaneen. Sadaffaa namoonni jajjabaan Oromoodhaaf dhimman addi bilisummaa Oromoo kun waan jiru itti fakkaatee itti seenan. Achi gaafa dhaqanii yaada kennu akka kanatti nu baasu kana wayyaa akkanaa goonu deemsa keenyaa jijjiirru jedhanii yaada kaasu. Namoota qaroo kan immoo achi keessatti alaamee wayyaaneen kun boruu na balleessadhe achi keessatti ati gantuudha wayyaanee si erge mallasis si erge maal jedheeti immoo achuma an ajjeesu wayyaaneedha beek garuu immoo wayyaanee si ergeedhaan wannu wayyaanuma waan ta'eef akkasitti qabsoo Oromoo karaa bulchan. Qabsoo Oromoo wanni karaa bulche wanni tokkummaa Oromoo diige warra achi keessatti gandaa wal jaare warra achi keessatti taa'ee abjootu hanumaa tarsiimuu hin qabne hawaan kaleessaa malee waan har'aa quba hin qabne. Qabsoo Oromoo dubbadhoo jetteen akkaataa Oromoon itti qabame gaafa Miniliik dhufe sitti himan. Oromoon har'a maalirra jira maal godhuu qaba garamitti deema waan jedhu bira hin jiru jara bira. Akkanatti akkana ta'ee gaafa akkana achitti kufnee gaafa akkana taane abbaan abaluu akkana jedhee barreessee abbaan baahiree akkana jedhee malee waa takka waan har'a jiru gara boruutti deemnu humtuu achi hin jiru jechuudha. Akkaataan qabsoon Oromoo itti kaleessa caccabe kanaani. Ammoo galanni waaqa haa ga'u paartii OPDO keessa hooggansa mul'ata qabu hooggansa bilchina qabu hin bahee dargaggeessi hin baratee tokkummaan Oromoo hin itite achi keessatti kanatu dhiibee wayyaanee kuffisee bakka amma geenyu kana geenyee jirra. Bareeda akkuma ta'e amma dhumarrattu jettee ammatti qabsoon Oromoo injifannoodhaan goolabamtee jirtiiti. Qabsoo Oromoo kun erga injifannoodhaan xumuramte asis wal hubannaan baay'een jiru kun maaliif ta'e sitti fakkaata? Wal hubannaan wanni dhibeef waa lama. Tokkoffaa namni gabrummaa keessa ture diina amana malee waliin amanu. Amma hooggansa haaromsaa sabaaf sablammii biraatiin wajjiin wal ta'ee wayyaanee kuffise kana dhiiseeti wayyaanee kufee afaan boollaa ciisu isatu boros deebi'ee dheet wayyaanee jala seena namni dhaqeesi. Amaluma nama qalbiin gabroomeetii akkanaa jechuudha. So namni gabrummaa keessa ture sadarkaa kanatti walirratti abdii qabaachuu dhiisee walii wajjin mari'achuu dhiisee diina bobaa jala seenee diina miila jalatti kufee achii boo'uuti irratti tola jechuudha. Mootummaa amma Riippaabilikaan Gaardii leenjisee raayyaa waraanaa riifoormi godhee naannolee adda addaa keessatti humna addaa leenjisee humna mana gahu biyya gaanfa Afrikaa kana hunda wajjinu hariiroo gaarii qabu kanarra wayyaanee kaleessa isaan gabroomsaa ture santu irra humna qaba jedhanii qalbii isaanii keessatti naggasee waan jiruuf wayyaanee isa jala dhaqanii isatu dhufee waan kana kuffisa nan kuffisa jedheenis nan kuffisa badhaadhina nan kuffisa isin immoo xaqlaa ministeerii fi kaan wucci guddaa'een isin godha wajjin hojjennaa jedheen tole jedhanii tas dhiisanii achi deemanii jechuudha. Waan marii nutti nama gaaddisa hooggansaa jenne ji'a 5 irra ta'e.
qabxii 15 qabannee gabbaan waan Oromoon silaa irratti wal ta'uu qabu tokkummaa Oromoo waan itti bu'uun hojjennu hin qeerroo Oromoo angatii kaffalee waan kana fide akka inni tokkoomu akka inni humnoomu akka inni hojii argatu haa goonu wajjin jenne hariiroo Oromoon sabaaf sablammii wajjin qabu han obbolummaa haa ta'u guddina Oromoo kana kama daalu yaada gaanfa Afrikaa tiksuu danda'u ceesisuu danda'u waliin taanee haasawaaf nuyi olaantummaan seeraa Oromiyaa keessatti haa kabajamu nageenya Oromiyaa keessatti haa bu'u jenne waliin mari'anne gaafa kana jennee baane bariitu immoo cunduura jedhanii nu arrabsutti kaan nafxanyaa nuun jedhan haadaawwi nuun jedhan mari'annee baanee mallatteessinee baanee arrabsoodhaan nutti deebi'an warri kun jechuudha waan marii nutti namni kalammaffaa dubbiin duratti siin jedhe dubbiin kiyyoo diinati diinni Oromoo fakkaate maqaa bilisummaa baafataa gadaa baafataa digital wayyaaneedha gara naa bahee gosaan Oromoon akka wal arrabsu godha amantiin Oromoon akka wal arrabsu godha gubbaarratti taphata qalbii Oromoo irratti taphata kana Oromoomatu godhaa jiraa jedhee ayyaadu jira jechuudha keessoon Oromoo akka waliin taane shakkii Oromoon akka walii irratti qabaatu sanii olitti immoo namoonni otoo yaa Oromoon silaa hundumaa hin hammataa ilmi namaa namuma rakkoon hin jiru haa ta'u immoo namoota odoo ofiifuu Oromoon ta'in Oromummaa namarraa mulqaa oolu jira ka inni Oromoon ta'in Oromummaa sirra mulqa muummichi ministeeraa Oromoo mitii siin jedhan yoo barbaadde anaanis jedhu yoo barbaadde siinis jedhu Oromoo mitii siin jedhu waan Oromoo diigummoo hojjechaa jiran waan Oromoo salphisummoo hojjechaa jiran waan Oromoo mataa gadi qabachiisu jechi isaan jedhan gochi isaan godhan akkasiiti fakkeenyaaf Oromoo ta'ee televezyiinii wayyaana irratti bahee odoo jaarsummaa wayituun dubbatamin Oromoof wayyaanee hedduutti yakka duratti lakkoofne san Oromoo irratti wayyaanee raawwate namni achi dhaqu beeki Oromoon maalinni jedhaa beeki namni biraa hoggaa laalu maaluu manna akkanaa jedha jechuudha aktuaalii Oromoon akkanaa miti attootuma muraasa akkasii malee ummanni Oromoo safuu beeka ummanni Oromoo kaleessa beeka ummanni Oromoo har'a beeka ummanni Oromoo boruus beeka so wanni Oromoo biratti dubbiin akkan itiin akka yaadi waliin qabanne godhu tokko yaa qalbii gara boome kana kun immoo hojii diinati akkasitti ilaala. Dansamee hariiroo shanee fi wayyaaneen qabaachaa turteef itti jirtulleen badhiste kaatteetta amma dura garuu miidhaan hariiroon shanee wayyaaneen qabdu kun uummata Oromoo irraan qabsoo Oromoo irraan ga'e maal sitti fakkaata? Tokko waanuma ati kaaste kana Oromoon murna wayyaaneen harkatti qabate wayyaaneen ofii bobbaasa wayyaaneen ofii galchu dhaaba kiyya jedhee yeroo baay'ee eeggate ture dubbii Girmaa Xurunee yaadattati achi keessatti wareegamni Oromoon baase hariiroo kanarra dhufe gootonni Oromoo achi keessatti dhume hariiroo wayyaaneetii fi shanee kanatu fixe Oromoon dhaaba kiyya jedhee itti dhaqa wanni wayyaaneetii achumatti nyaatama Oromoon dhaaba qaba jedhee eeggata dhaabni hin jiru kana keessatti barri gubata sanii olitti immoo erga bilisummaan kun dhufee booda nageenyi Oromiyaa boora'ee haadholiin Oromiyaa abbootiin Oromiyaa han salphatan han ajjeefaman han lafarra butaman hariiroo wayyaaneetiif shanee kana ibiddi amma waggaa lamaan kana dhiha Oromiyaatiif kibba Oromiyaatitti lammiilee nagaa gubaa ture kana achi olitti Oromoon akka bineensa fakkaatu hariiroon kun godhee jira wayyaaneen Alulaa oo fakkeenyaaf fudhatte jagnaa qeerroo Shaashamannee gubee jira jedhe qeerroo gootichi Oromiyaa hundumaa ganaa gubaa ergaa biyyi kufee booda ijaarraa jedhe qeesaa ijaarrachaa qe'ee kee gubisiin jedhe
Argiteet sabaaf sallammii wajjin firoomni nu qabnu hariiroon nu qabnu obbolummaan nu qabnu akka inni yaaddoo keessa bu'u ka godhe kana hariiroo kana istiraateejii wayyaaneeti. Qeerroon maqaa gaarii qabu han addunyaa guutuun waan qeerroo faarsite wayyaanee ilkaan qabu wayyaanee qeessa qabu wayyaanee snaayiparii qabu fuuldura dhaabbattee qeerroon dhaabbattee lolti sun akka saamtuu taate akka waan kaayoo hin qabne akka waan nama qabeenya namaa gubu maqaa qeerroo bareeda san akka badu ka godhe hariiroo wayyaaneetiif shaneeti. Kana sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gaariidha mee amma namoonni maqaa qabsoo Oromootiin immoo yeroo ammaa kan abukaatoo wayyaanee ta'an hedduu jiranii galmi namoota kanaa maali? Akka galmaatitti maal qaba warri kun ka jedhu isaanuma beeka. Garuu akka tilmaamatitti warri kun akkan duratti siin jedhe tokkoffaa humna wayyaanee aga inni gahu olitti ilaalanii jiran. Biyya kana keessatti qaroon wayyaanee malee hin jiru. Biyya kana keessatti namni waraana danda'u wayyaanee malee hin jiru. Biyya kana keessatti namni tarsiimoo beeku namni istiraateejii beeku wayyaanee malee hin jiru. Ka jedhu ilaalchuma wayyaaneetti amananiiru akka waaqatitti. Akka Yesuus Kiristoositti akka Rabbiititti wayyaaneetti amananiiru. Itoophiyaa keessatti hin rooba taanaan ka roobsu wayyaaneedha. Hin caama taanaan illee wayyaaneedhaan kan godhu. Wayyaanee alatti homtuu ta'uu hin danda'u ka jedhu akkasitti amananiira. Tokko. Lammaffaa immoo waan amma horiidhaa wajjin wal qabatu tan. Wayyaaneen miinimum miliyoona 5 nama oo dooktara taate miliyoona 5 oo dooktara gadi taate immoo miliyoona 2 3 akkasitti akkasiin namaan bitaa Abiyyi irratti dooktara Abiyyi irratti nama kaasaa turte hin beekne. Hiriyaan kiyyaa natti mee jira. Isayyuu oofer godhanii lakkee dheedite. Hin beektaati. Waan san. So wanni nagada jechuudha. Wayyaaneen du'e taanaan wanni amma ammaatitti fudhatanii itti aanee birriin hin jiru jechuudha. Kanaaf wayyaaneen jiraachuu qaba jechuudha warra kana. Oromoonis burjaaja'uuf of course isaan nagaduuf conflict interpronary warra. Gadadoo ummataatirra rakkina ummataatirra jeeqama ummataatirra nagadu. Wayyaaneen bakka sanii yoo buqqa'e Itoophiyaa qofa odoo hin ta'in gaanfi Afrikaatu nagataa. Warra akkasiisaniif immoo nageenyi hin tolu. Bu'aa isaaniif hin qabu jechuudha. Kanaaf wayyaaneen akka ta'etti akkasiin baraaramtu. Yaa of baraaruu hin dandeechu. Uummanni addunyaallee itti birmatee wayyaaneen hin du'inii haa ooltu ka jedhu akka kallattii saniin dhufan yaalii godhaa jiranii akkas natti fakkaata anatti. Dansamee gaaffiif deebii kan fixannee jirraatii dhumarratti mee dhaamsati uummata Oromooti qabdu maali? Uummata Oromootiin duraanis jechaan ture. Ammas nan jedhaan. Namni waa fedhuu hin danda'a. Akka gurmuutittis akka dhuunfatittis. Waan fedhu kana argatuu ka danda'u garuu yoo humna qabaate qofa. Yoo humna qabaate qofa. Waan harkaa qabus tifkachuu hin danda'u yoo humna qabaate qofa. Kanaaf Oromoon humnoomuu qabu. Sabaaf sablammii wajjin tokkummaa qabaachuu qaba. Inni waan tokko. Tokkummaa keessoo ofiitiif garuu waa hunda olitti xiyyeeffannoo kennuu irra jira. Gandummaa keessaa ba'uu irra jira. Amantiin wal xalafuu keessaa ba'uu irra jira. Ammoo injifachuu isaa beekuu qaba Oromoon. Gatii kaffalee cabsee kufee kuffisee moo'ee jira. Injifannoo kana tikfachuu irra jira. Injifannoo kana tikfachuuf tokkoffaa akkan siin jedhe tokkummaa keessoo isaa jabeeffachuudha. Lammaffaa immoo sabaaf sallammii wajjin obbolummaa hariiroo nagaa tolfachuu qaba. Tolfachuu qaba. Oromoon nama isa wajjin rakkate malee akka sabaatitti akka uummataatitti nama isa wajjin rakkate malee nama isa rakkise hin qabu. Ka isa rakkise yookaan murna wayyaaneeti hookaa gita bittaa duraaniiti gita bittaan an uummata hunda rakkisaa ture. Akkasitti ilaalama kana jijjiiratu irra jira. Tokko kana. Kanaa olitti immoo uummanni keenya
aadaa tokko jijjiirrachuu qabu. Miira keessaa ba'uu qabu. Miira keessaa ba'uu qabu. Taatee jala deemuu irra hin jiru. Herreegee hojjechuu qabu. Waan waggaa 10 raawwatu har'a karoorsuu qabu. Karoora isaa immoo raawwachuu dhabuu isaa gamaggamaa deemuu qabu. Malee har'a oo namni tokko du'e nama du'e kana wajjin bo'aa oole borummoo an biraa oo dhalate isa wajjin sirbaa oole akkasitti miiraan oolee buluun qabu uummanni Oromoo. Tarsiimoo qabaachuu qaba. Akka maatitittis tarsiimoo qabaachuu qaba. Akka sabaatittis tarsiimoo qabaachuu qaba. Miira keessaa bahee herreegaan hojjechuu irra jira. Kana olitti diinagdeedhaan of ijaaruu irra jira. Oromoon ala jirus Oromoon keessa jirus aadaa hojii isaa jijjiirachuu qaba. Hojjechuu qaba namuu horuu isaati irratti. Naannoo keenya kan abbaan fe'ee dhufee itti sooromu abbaan fe'ee dhufee. Nuuf immoo jarraan hojii hin jiru. Maaliif akkatti nuyi hojii ilaallutu rakkoo qabu. Kana keessaa ba'uu nurra jira. Dargaggeessi keenya kana cabsee ba'uu irra jira. Hojjechuu qaba. Waan hojjete immoo qisaasuu hin qabu. Ol kaawwachuu qaba. Kana yoo goone har'arra boru jabaanna borurra iftaan jabaanna gaanfa Afrikaa keessatti uummanni Oromoo ofiifis obboleeyyan isaatiifis waan hiikoo qabu hojjechuu danda'a yaada jedhuun qaba. Tole obbo Taayyee Danda'a qophii qorqortii teennadhaa taanuu qorqorte tanumaan hubbaanyee jirraatee keessummaa kennadhaa waan nu taatee fi horii bulii deeban. Ayyaa ulfaadhaa isinis. Tole kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota teennaa qophii teennata qorqortiidhaa tanumaan raawwannee jirra. Qophii qorqortii biraatti higa walitti deemnutti badhaadha kanarra turaa horaa bulaa deebana.